السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتوتا channel خينا تصفير أفان أورمو إمي خجا مرة سبسكرايب في شير لايك نور خيسن را هيتو سنو را جمعني وردفا جنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. jedhu gartanii laalaadhaa turre jechuun arra ammas deebinee namni walaa'a qabu maaltu isarraa eegama, maal guuttachuu qaba? Walaa'a keessatti maal guuttachuudhatu namarraa barbaachisa? Akkasuma baraa'a keessatti yookiin mu'aadaa keessatti maal ta'uu qaba, maal guuttachuu qaba, maal eeggachuu qaba namni isa jiru hanga Rabbiin laaffise inshaallah waliin ilaalla. Kanaaf bakkuma jirtanii nu wajji turaa awwala isaatii hanga xumura isaan dhaamsa kiyya duraati. Egaa warri gartanii sahaabaa nabiidha alayhi salaatu wassalaam, warri sahaabaa nabii jala deeme ni yaadan namni laa ilaaha illallah jennaan walaa'a qabaachuu qaba, ulaagaa walaa'aa hunda guuttachuu qaba, baraa'as qabaachuu qaba, ulaagaa baraa'aa hunda guuttachuu qaba jedhan. Kun dirqama. Duuba namni gartanii walaa'a yoo qabaate wanni inni guuttachuu qabu maali? Haqa hedduudhaa jira. يجب أن يؤديها المسلم. نمني مسلما حق سنة غرتني راوچون حق سنة غوتچون كايسرت تدرك أماجرا مالي فيف أكا إسلامنا ساغوتو تهوف أكا إيماني ساغوتو تهوف أكا هم اللي شركي كيستي هن أركمنيف أكا كفر ما كيستي هن أركمنيف وان غوتچوك أبوك أبا دوبا وان إني غوتچوك أبوك أبا waan inni gartanii arkamsiifachuu qabuutu jira. Waan inni tattaafatee dalagatu, tattaafatee hojjetu argamuu fi qabaa jechuu. Dura irratti yoo nama laa ilaaha illallah kan qeebale ta'e, laa ilaaha illallah kan ji'u yoo ni fitaate qalbiin dhugoomsee arrabaanis jedhee qaamaanis ka hojjetu yoo ta'e bakki namni sun keessa jiru namni laa ilaaha illallah qabu kan walaa'a qabu sun, kan muwaalaata qabu sun bakki inni jiru biyya shirkii yoo ta'e, biyya kufrummaa yoo ta'e, biyya kufrummaa san irraa, biyya shirkii san irraa gara biyya islaaminaatti siquu qaba jechuu. Kana irraa namni humni isaadhaa laaffataa ta'e, namni humni isaadhaa dadhabaa ta'e ka biyya islaamaa siqachuu hin dandeenye sababa gartanii shari'aan gooteef jecha kan laaffataa ta'e keessaa baha jechuu. Sun bakkuma jiru san keessa taa'ee laa ilaaha illallah isaa jabeeffatee hamma danda'uun ibaadaa godhatee jiraachuudha qaba. Laakiin biyya kufrummaa yookaan biyya shirkii irraa karaa dirqamaatiin bahuun eega biyyi makkaadhaa biyya islaaminaa taate duraan waajiba ture, waajibinnaa irraa kufee sunnaadha duuba. Isaaf irra gaarii ta'a, isaaf irra bareedaa ta'a biyya shirkii biyya kufrummaa irra biyya islaaminaatti siqatee laa ilaaha illallah isaa jabeeffatee miseensa gartanii laa ilaaha illallah ta'uu qabaa jechuu. Lammaffaa irratti namni laa ilaaha illallah jedhe kan laa ilaaha illallah qabu dhiira haa ta'u dubartii haa taatu bakka fedhe haa jiraatu haala fedhe keessatti haa jiraatu maaltu isarratti dirqama taha? Al-indimaamu ilaa jamaacati muslimiin, gara jam'aa muslimaatti ida'amuu qaba, gara jam'aa muslimaatti ida'amuu qaba. Yaada isaatiinis jecha isaatiinis hojii isaatiinis islaamaa wajji jiraachuu qaba. Ani islaama jechaa kophaa jiraachuu qabu. Biyya islaamaa keessa yoo taa'es, biyya islaaminaatiin alaa keessa yoo taa'es yaanni isaa, jechi isaa, gochi isaa
nama islaamaa wajji ta'uu qaba, nama islaamaa wajji jiraachuu qaba jaan jam'aa islaamaatti ida'amuu qaba. namni kana irraa kophaa bahe man shazza fi nnaar rasuulli alama alayhi salaatu wassalaam jam'aa irraa namni adda bahe ibidda seenaa ibidda keessatti hafaa jaan rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. duuba kanaaf jam'aa islaamaatti ida'amuun irratti dirqama, haqa isarratti waajibaati. isaan irraa gargar bahuu dhabuun haqa isarratti waajibaati. nama islaamaa kana wajjin hojii khayrii irratti, waan toltuu ta'e irratti yaadaan wal gargaaruu, jechaanis wal gargaaruu, hojii qaamaatiinis wal gargaaruu kanaatu isarraa eegama. gaariitti wal ajajuu, hamturraa wal dhorkuu jam'aa islaamaa wajjin tahee kanaatu isarraa eegama. كما قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. غاري الرت والغرغارة وان صدى ربي إسنيف أرقم سيسو الرت وان خيري إسني دبل خيري إسني هدوم بيسو الرت وليف غرغارة راجع الله سبحانه وتعالى وان إمو ربي برت إسن دليسو دلي الرت daangaa rabbii cabsuu irratti, wasana islaaminaa nyaachuu cabsuu irratti waliif hin gargaarinaadha ja'a rabbi subhaanahu wa ta'ala. lammaffaa irratti nama laa ilaaha illallah qabuuf ka rabbi aanteeffate akkasuma ka ergaasaa aanaa godhate mu'mintoota ka aanaa godhateef jam'aa islaamaatti ida'amuu qaba, jam'aa islaamaa wajji ta'uu qaba, duuba harkatti kennuu qaba. akka gaafa rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam jiran san namni islaaminaa isaa qeebale, aqiidaa isaa qeebale harkatti kennee biratti beekamee haqa isarraa guutuun barbaachisu hunda guuttateeti, haqni isaatis guutamee namni wal beekee islaaminaadhaan wajji jiraata, obboleessaa wal beekee wajji jiraata. kanaaf jam'aa islaamaatti ida'amuu qaba. sadaffaan أن يحب للمسلمين نمني لا إله إلا الله قبو كمسين لا إله إلا الله ته نما إسلاماتي في جالة قبا ما يحب لنفسه من الخير وان لبو إساتي في جالته وان لبو إساتي في جالته قمساتي دلقمو قمساتي حجتمو وان إفي في جالته سن أبوليساسا ka islaamaa jam'aa itti ida'ame ka wajji jiraatu kanaafillee jaallachuu qabaa jaan. akkasumas hamtuu gartanii irraa deebisuu qaba. amma dandaheen nama islaamaa irraa miseensa laa ilaaha illallah irraa hamma dandaheen hamtuu irraa deebisuu qaba. jaalala isaanii irratti bololuu qaba. wal argaa isaaniitiif hawwuu qaba. dheebochuu qaba. wajji gattaa'ee yaada bareedaa waliin dabarsuudhaaf, mushaawaraa diinii irratti ta'e waliin geggeessuudhaaf hawwii fi dheebuu jaalala qabaachuu qabaa ja'an. namni laa ilaaha illallah qabu, namni miseensa laa ilaaha illallah kanaani gartanii walaa agartanii argachuu qabaa. kanaatu isarraa eegama. yoo haala kana tahee jiraate miseensa laa ilaaha illallah warra miseensa laa ilaaha illallaatiifis miseensa tahee jira jechuu. afraffaa irratti adamu tajassusi alayhim isaan basaasuun dhabamu. awraa isaanii, hir'ina isaanii, qaanyii isaanii jala deemee barbaaduu hin qabu. dhokataa isaanii, aybii isaanii dirree baasuudhaaf ijaan barbaaduu hin qabu, arrabaan barbaaduu hin qabu, gurraan barbaaduu hin qabu. takka oduu isaanii isaan irraa fuudhee, incitii isaanii isaan irraa fuudhee gama aduwwii islaamaatti, incitii islaamaa akkasumas oduu islaamaa fuudhee gama aduwwii gartanii islaamaatti geessuu hin qabu, siqsuu hin qabu.
garaan isaa tokko ta'uu qaba, yaanni isaa tokko ta'uu qaba, jechi isaa tokko ta'uu qaba, hojiin isaa tokko ta'uu qaba. Nama miseensa laa ilaaha illallah kanaaf miseensaatiif inni illee miseensa ta'uu qaba, incitii isaa jabeessuu qaba. Gama aduwwiitti gartanii akbaara isaanii, incitii isaanii siisuu hin qabu, dabarsee odeessuu hin qabu. Dabree ammas waan dandaheen nama islaamaa azaa godhuu hin qabu. Nama miseensa laa ilaaha illallah azaa godhuu hin qabu. Arrabaanis haa ta'u, harkaanis haa ta'u, kara fedheenuu haa ta'u, nama islaamaa azaa godhuu hin qabu, rifachiisuu hin qabu, mufachiisuu hin qabu. Namni miseensa laa ilaaha illallah, namni rabbi aanteeffate, ka ergaa isaa aanteeffate, ka rabbitti amane, ka ergaa isaatti amane, ka salaata shananii walit dhaabu, ka zakaa horii kennatu, kanaas ofirraa eeggachuu qaba. Islaaminaan salaatuu qofaa miti, rabbitti amananii ergaa isaatti amanuu qofaa miti. Rabbitti amanuun ulaagaa qabu qaba, ergaa isaatti amanuun ulaagaa qabu qaba. Haqa rabbii guddaati, eeggamuu qaba. Kulleenuu haqa hawaasa rabbitti amanee eeguu qaba. Ammaas na abeeffachuu hin qabu, xilaateeffachuu hin qabu. Yoo islaamni wal dhabe, oduu islaamaa, incitii islaamaa fuudhee aduwwiitti geessuudhaa miti, aduwwi islaamaa geessuudhaa miti. Yoo isaan wal dhabaniihu iddoo isaanii wali dadeessuu qaba, haqaan wali araarsuu qaba, wal taasisuu qaba. Nama wajji nyaatee wajji dhugu wajjin jiraatu taasisuu qaba. Addunyaan gabaabdu, hammi keessa jiraatamu hin beekamu. Hanguma kanaa namni nagaa wajji jiraachuu qaba, gammachuun wajji jiraachuu qaba. Yeroo walitti bahe, yeroo wajjin taa'u, yeroo wajjin deemu gammachuu walii mul'isee tokkummaa fi jaalala gartanii walii ibsee kanaan jiraachuutu gartanii barbaachisaadha. Nama gartanii laa ilaaha illallah jedheef, nama rabbi aanteeffatee, akkasuma gartaniitiin nama muumintoota aanteeffateef. Dabrii namni laa ilaaha illallah qabu wanni isarratti dirqamaa rabbi aanteeffachuu isaatiif, akka inni rabbi aanteeffate, ergaa isaa aanteeffate, rabbi qabate, ergaa isaa qabate dhugaa ta'uudhaaf nusratul muslimiin alaa a'daa'ihim, muslimtootaaf gargaaruu, muslimtootaaf tumsuu. Nama tahee namni aduwwii dhabe hin jiru. Nama karaa rabbii irra jiru, nama islaaminaa qabu, aduwwii isaa katti dhaabbate wajjin dhaabbatee gargaaruufii qaba, wajjin dhaabbatee tumsuufii qaba. Akkasuma ammas isaan irraa qullaa ta'uu hin qabu. Yeroo isaan gartanii tumsa keetitti haajoman, bira dhaabbachuu keetitti yeroo isaan haajoman, yaadaanis haa ta'u, jechaa gochaanis haa ta'u, rakkoo keessattii fi bal'oo keessatti bakka feeteehu jiraadhu, isaan lubbuudhaan gargaaruun, qabeenyaan gargaaruun, arrabaan gargaaruun, humnaan gargaaruun, gammachuu isaanii itti ida'attee, gadda isaaniitis itti ida'attee, gammachuu fi gaddas waliin qooddattee wajji jiraachuun sirratti dirqama. Yoo laa ilaaha illallah ka qabaannu taane ulaagaan kun nurraa guutamu. Haqa gartanii sirraa qabu qaba namni islaamaa, haqa sirraa qabu qaba, haqa isaaniidhaa guutuu qabda. Yoo fayyaa dhabe, fayya dhabasaa itti deemtee ilaaltee gaafachuu qabda. Akkuma amantii keenya islaamaa keessatti Nabiyyallaa Muhammad irraa alayhi salaatu wassalaam argame. Sahabaan isaa yoo fayyaa dhaban deemeeti gaafata. Sahabuma isaa wajji deemeeti gaafata. Kanaaf karaan sahabaa nabi karaan nabiidhaa, karaan sahabaa nabiidhaa karaa keenya. Kuni haqa islaamni islaamarraa qabu deemtee gartanii isaan gaafachuu, yoo du'ellee isaan awwaaluu, irra salaatuu, miseensa laa ilaaha illallah taanaan haqa sirraa qabu. Akkasumas
qalbii isaanii laafuun, isaanii rifachuun, isaanii uf qaqqabuun, haala kee isaanii laaffisuun, rabbi isaanii kadhachuun, istighfaara isaanii godhuun, yoo du'anis yoo jiraatanis haqa islaamni sirraa qabu. Yoo rabbi ofii sirratti fide karaa keessatti haa ta'u, yoo deemtee irra geesses salaamtaa irratti qara'uu fi salaamtaa walii jawwabuu. Kun haqa islaaminaati. Haqa laa ilaaha illallaati. Walaa'a namni laa ilaaha illallah qabu kanaan wal aanteeffachuu qaba. Kanaan nama biraarraa adda ta'uu qaba. Kawaa takkallee irra hin eegganne, wayiif kan hin jabeessine rabbumaaf jecha wal jabeessuutu nurraa eegama. Wal jabeessuutu nurraa eegama jechuun. Namarraa nama laafaatu jira, miskiinaatu jira, dadhabaatu jira. Jara akkanaa kana hunda gargaaru. Arraba kee bareedaadhaan nama daguun dhabamuu, nama gowwomsuun dhabamuu, akkasumas horii namaadhaa, horii nama islaamaadhaa ka wajji jiraattu haqaan maletti nyaachuu dhiisuu, karaa baaxiliin nyaachuu dhiisuu, karaa inni beekuunis haa ta'u, karaa inni hin beeknesinis haa ta'u nyaachuun haraami. Haqa laa ilaaha illallah balleessu. Laa ilaaha illallahtu irraa nu dhorka yoo miseensa laa ilaaha illallah taane. Muslima aanteeffachuun barbaachisu, mu'mina aanteeffachuun barbaachisu ofirraa muruu jechuudha. Yookam yoo gartaniitiin arrabaan wal dawuun jiraate, akkasumas yoo horii namaa karaa halaaliin ta'iin karaa baaxiliin nyaachuun jiraate, Rasuulli Aalamaa alayhi salaatu wassalaam namni arraba isaatiin nama gowwomse, nama dhawate nurraa himiti, warra karaa islaaminaa qabu irraa mitiya. Warra laa ilaaha illallah qabu miseensa laa ilaaha illallah haqa isaa hundaa guuttatee miti jaa Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Dabri namni islaamaa hawaasa islaamaa wajji yeroo jiraatu, yoo obboleessi kee islaamaa kan laa ilaaha illallah qabu waa gurgurachaa jiraate irra gurgurachuun haraami. Obboleessoo san dhiisi, na akka irra caalu gatii rakashasii gurgura, yookaan meeshaa kanarra caalu naatu gatii kanaa sii gurgura jettii gurgura obboleessa keetii irratti ati gurgurachuun obboleessa kee ofirraa muruu, obboleessa kee islaamaa ka akka keetii sana aanteeffachuu dhabuu kana agarsiisa. Yoo inni intala takka dubbifattee jiraate, yoo kaadhimatee jiraate gubbaan dhuftee kaadhimachuu isa dhiisi. Anaa irra qabeenya qaba, anaa irra bareedaadha, anaa irra akkana hin jiraa miti wanni ittiin nama gowwomsan. Kanaan gubbaan dhufuu dhabu. Namni laa ilaaha illallah qabu, ka miseensa laa ilaaha illallah ta'e, ka karaa rabbitti amanee, karaa rabbii jiru, ka ergaa isaatti amanee islaama ofiin ji'u bittaa keessatti, gurgura keessatti, fuudhaa fi heeruma keessatti wal daguun dhabamuudha. Yoo akka tasaa taatee atii fi obboleessa kee iddoo mufannaan dhufe, wajji jireenya keessatti ilkee fi arrabninuu waliin bu'aa jiraata. Yoo waliin bu'uun arkame guyyaa sadirra dabarsitee obboleessa keetiin ooduu dhabu. Walaa qabaachuu jechuun guyyaa sadirra dabarsitee obboleessa keetiin ooduun dhabamu. Rasuulli Aalamaa alayhi salaatu wassalaam irraa dhorkee jira. Halaaliin ta'uu fi nama rabbitti amane, ka ergaa isaatti amane, ka rabbi aanteeffate, ergaa isaa aanteeffate obboleessa isaa islaamaatiin guyyaa sadii ol dabree ooduun haraami jaa Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Dhiisi hanga guyyaa sadii oonnaan guyyaan takkaa siif gaya, lamaa siif gaya,
sadiniyuu fagoodha. Addunyaan ni dabarti. Guyyaa sadeen sana geessaaf hin geessu maaltu beeka? Dhiifama godhiif. Ati kan miitellee katti karaa mayxillee obboleessa kee dhiifama gaafadhu dafiiti. Guyyaa sadii maa eeyda? Ifi balleessitee, ifi karaarraa itti mayxee, haqa isaa dhiibdee, aanteeffachuu dhabdee isa kana firraachi qabdeeti jechaan miite, gochaan miite. Maaf guyyaa sadii eeyda? Sahaabaan Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam yoo wal mufachiisan yeroo xiqqoo tokkoof gargar baanaan mana walitti deemanii dhiifama wal gaafatan. Yoo mana walii deemanii dhaban eeysa kutee jaanii bakka inni deeme hamma deemanii wallaahi dhiifama wal gaafatanii walirraa hin hafan. Guyyaa tokko ooluu dhiisi, buluu dhiisi. Umar ibn Khattaab irra ni caaltaa? Abu Bakr Siddiq irra ni caaltaa? Jarri caalaan kunuu khulafaan ummata kanaa wallaahi dhiifama mana walitti deemanii dhiifama wal gaafatan. Guyyaa takka hin oolan, halkan takka hin bulan. Sadii macarrasha waan inni daangaa shari'aa cabsee dhiisi jennaan dhiisuu dhabee bid'aa hojjetee haraam hojjetee takka himtee lama himtee sadii himtee gorsitee yoo irraa dadhabde ganaa abadan an siiniin dubbadhu siiniin oodaa ati karaa rabbi irraa mayxe karaa ergaa isaa irraa mayxe jettee guyyaa sadii ol dabruu ni dandeessa. Rabbiif jechaadha kun, ergaa isaatiif jecha, islaaminaadhaaf jechaadha, haqa islaaminaa eeguudhaafi kun. Garuu immoo wajji jireenya keessatti dantuma jireenyaatiif yoo waliin mufannaan argame, yoo waliin bu'uun argame, guyyaa sadii ol dabranii waliin ooduun haraami jaa Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kun ati yoo dhiifama qabaattee fi dhiiftee fi kaballeessitellee dhiifama yoo gaafattee anaa obboleessu si karaa maqee dhiifama naa godhi. Nafsiyyaa akkana na godhe, sheexaan akkana na godhe, aboo kottu mu'aanaqaa wal goona yoo jettee dhiifama goote aanteeffatte ka dhiifteefillee ka dhiifama gaafatteefillee haqa walii eeydan. Tanaaf obboleeyyan kiyya islaamaa warra kanaanis gahee isarraa eegamu guuttatee walaa ta'u wal aanteeffatu Rabbi nu haa taasisu. Hedduun namaa har'aan tana keessatti diiniif osoo hin taane addunyaaf jechaa wal mura. Addunyaa jechaa diina walitti taha. Meeqaatamiitu lubbuu baasee jira. Addunyaaf jechaa lubbuu aalii haa ta'u. Lubbuu miseensa laa ilaaha illallah qabu ka islaamaa haa ta'u. Waanuma irra nyaatanii dhugan taboo keessaa dabranii jecha ta yookaan wanni sun bor dhabamtuuf jecha nama meeqatu dhiiga wal buuse, nama meeqatu lubbuu walii baase. Kun hin eeggamu nama rabbitti amaneef, ka ergaa isaatti amaneef, ka islaaminaa himatuuf wallaahi aaruun alayk qaanyiidha. Addunyaa jechaa wal dhabuun, addunyaa jechaa waliin mufachiisuun, walis mufachiisuun nama islaamaa irratti aybii. Wal aanteeffachuu qaba, wal jaallachuu qaba, hanga qabu wajjin kutatee, wajjin arkatee akka sahaabonni Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam tahan akkasan tahee argamuutu irraa eeggama. Sahaabonni Rasuula Rabbii alayhi salaatu wassalaam ooyiruu hanga qaban obboleessa isaa kan muhaajiraatiif muranii kennan. Midhaan manaa hamma qaban fuudhanii kennan. Waan mana keessaa nyaatanii bulan xiqqoo qaban sana gargar kutatanii bulan. Ifi agabuu bulanii obboleessa isaanii nyaachisanii bulan. Kun maan namaa kenna? Obboleessa ofii aanteeffachuu tana namaa kenna. Haqiiqaa islaaminaa galeef haadha manaa lama sadi qaban irraa tafeeti ilaalladhu siifin hiika jaan. Rabbiif jecha wal aanteeffatanii wal maxxanfatan. Nutillee warra akkasii kana Rabbi nu haa taasisu, warra wajjin nyaatu, wajjin dhuguu, wajjin. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Hordoftoota chaanaala keenyaa tasfiira afaan Oromoo emmi kajaamurraa subscribe fi share like nu godhu keessanirraa hedduu isinirraa gammannee nu hordofaa jennaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.